beektu fa'iitiin saalis himattee. Naguu fi naabs. Duraan dursee dhalaa Saudi Arabiyaa jirtu san dhiifama na gaafachuu qabdi. Kunoo takka saadaatan as gubbaa jirti walitti haasawamee islama waa wal goota. Maaliif si gaafadha sababaan itti si gaafadhu suruu maali maafu saatee dhala biyya araba mitiyyoo dalagaa dhorkete fakkeenyaaf akkam jennee dhorken. Waan wanni isin silkiin itti naasooytan sun bareedaadha. Kunoo na. Ayini baanaa mana yoo nakka kan baasu baadde dheeraa. Halluun jedhamas hayi gidduu seenuu kan lama kan gidduu guys gidduu seenina. Laal dhageeffadhu. Gaafattoo siif taanaan intan saladda waltee isinii moo hojii jirtan sagalee isin tol qabdi ani moo hin qabu. Anallee keessa naga jiri isin jechuudha. Tokko tokkoon haasoytanii akkana ta'e akkas ta'e mucattiidhaan jettan sun yaadni sun bareedaadha namni biyya namaa kana keessatti. Yadda sansee deebii sagalee fidi habiib awwayii sagalee namaa waraabaa re'an. Sagalee namaa saada qofa miti mijiyyoon ijoollee gandaa qabdi ijoollee ganti isaanii hiriyoota isaanii qabdi mijiyyoon hararii anjalan koo maalitti hin beekatu boo. Okay, la waa'ee gantummaa odoon ta'ini obboleettii biyya namaa jirta baraaf urguggee abbaa gajjee bulaa jabaadhu dalagadhu mormadhu nama tahii jettanii gorsuu qabdan ture malee anaatutu isin dhorke malee dureen dabbaal murti guuta hunda ajandaa akkam cittiin godhattu barbaadaan turre isin. Eeywa. Barbaadan maqaan keessiif taanaan anaatu dhorki malee mana kiyyaatti laayivii seentee ajandaa nama godhatu jee. Maqaan kee kim jettee ati kim jettee maqaan mataa keeti. Mee waan geessa takka takkatti maqaan guyyaan irraa maabuzaaf isaa daanis rakkoon qabu haasaa haasa dhageeffatu. Ani ni dhorke. Asirratti nagaatti arragaa siif taanaan hin qaba beeki waliin nuun jettee siif taanaan samiirra jettee maawuziinga. Mucattiin afaan hin beektu nama afaan hin beekne. Ijoollee baay'ee afaan beektu tafinnu anamma ijoollee baay'ee fida keessattuu ijoollee afaan hin beekne jechuudha. Ijoollee warra gaara mul'ata. Ijoollee qimamii ajaa'ibaa tan fideetiin mana madaamii kontoraatii galchee takkaa madaamiin guyyaa tokko narra dawwaltee hin beektu. Ijoolleen afaan hin beekne. Ijoolleen afaan hin beekne kontoraatatti dalagaa ni argatti. Namni firii fiizaa qabu kontoraata malee. Dalagaa ala keessaa namni afaan hin beekne hin argatu. Michiyyoo tana si gargaarra jettanii isin hundinuu dubbachaa turtanii kan mucatti tana gargaare nama tokko bichaa isinillee waan dureen if qabdaniif san kannaa fi akka injoodiyoon tun gabbaatee waan takka dalagattu ani isiniin jennaaniin ati maal jette murti guutoo faa dubbisaa irra dawwaltanii murti guutollee irra dawwaltanii waan wajjaa sotan isiniitu beeka sagalee dhaggeeffachaa ture murti guutollee haasofsiisaa turte. Kun siif taanaan takka sun dhuftee girti sii galchaa qooyi dubbii nama bakka harkatti deemti gaas. Muutino oduu haaree qooyi saadaatti muutii seen maafuusaa muutii seen. Nazaaf laayifii seenii jettanii laayifii seenii. Maafuusaatti yoobsi maashuutti jedhamu. Abidatu yaada sidii si dabbaa. Akkas godhuun deemu. Situ kun deemu. Maafuusaa situ kun deemu. Yeroo takkatti qofa. Saada siif taanaan namnummaa mucattii tan harka qabee fidee dubbii tan hunda oowwisu jiru. Wallaahi galgaluu isaa ijoollee tulallee maafuusaa siif taanaan ol sii baasaa takka lama gattanii ragaa fi haqaan kakattanii waan irra geessaniif waan dubbataniif waan gootan hunda haqaa kan nutti himta tokko lammaffaa. Saada yoobsi carraan si haga woobsi. Saada carraan si haga woobsi. Eega mucattii tana gargaarree mana sanii baafnee booda atis waan bultee naa wajjin. Yoo dhaggeeffatu baate anaan mootii si godha. Eega intala tana gargaarree mana sanii baafnee booda atis waan bilbiltee natti haasofte naaf ati wal beeyna. Anis ni hima. Maafusaan isaa himtu. Atis akka himta Oromoon dhugaa haa bartu. Dabbaa jalqaba isii gargaaree rakkoo qabaa fi warra intala tana qabee dabbaalee fidee rakkoo qabaa achi booda waliin barra. Siif taanaan gargar. Welcome. Live best design isiin buusaa dhiifama naa godhi. Jala santaa hin gasu. Takka barreessi siif taanaan. Maafuusaa itti fufati qarraaqeeti. Wallaahi laazib wallaahi akka mucattiin san mana kiyya dhufteen dabbaal guyyaa tokko heloo jee hin beeku dabbaal guyyaa takka dubbatee hin beeku. Ijoolleen dhiiraa takkitti warreen. Saada yoo muutii qabattee dhageeffanne yoo carraa keen eegganne ragaa fi rabbaa jirta asumaan ifa manaa godhe. Warreen michiyyoo san akka dalagattu dhoorkee halkanii guyyaa iimoodhaan itti dawwalee michiyyoo janajjanuu ijoollee Saudi Arabiyaa lameen tan dhugaan jirtu tanu furadha. Okay, gaafa isaan guutoo fa'aa ajandaa godhachuu deeman wallaahi sumoollaa anaatu mucattii dhoorke. Ammallee namni maal siin jaa namni takka nama gargaaraa
eega akkasi gargaaranii achiis wanni si godhan dalagaa kee dalagachuu qabdaa jeeti fuudhee ijoollee dalagattu bira geessi. Ijoollee dalagattu bira geessinaaniin viidiyoon taane viidiyoo sanar yoo kijibe argitan viidiyoo mataa qullaadhaa uffata aadaa uffattee akka maraattutti shubbisaa turte miidiyaarra. Viidiyoo san arkeetitiin namni akkanatti hin dalagatu tanaaf hin gassi baase dalagaaf hin gassi baase maaliif akkana godhattaatii kun mataa kee qullaa yuutuubirra si oofaa jiranii jeeni loleeni dhoorke deemuu guyyaa 3 mana dhoorke gaafa kaanillee fuudhee mana mchiyyoo goddanyaati yaa suuqii geesse. Dalagadhu jee 5,500 dalagaa baradhu hanga suuqiin keenya dhumatu eegas booda suuqii keenya hojjettaa hin jeen asitti dalagaa baradhu hawaasa wajji nagee uumii jaalala uumii dalagadhu jeen. Fuudhani gizeen mana sanitti mchiyyoon laayifii seentullee isaaniitu gasti itti ergatee mana mchiyyoo seenanii ajandaa jalaa qayyaran akka mchiyyoon dalagaan dalagan. Gizee isaan ajandaa jalaa qayyaran koomentii arrabaa qofa koomentii mchiyyoo arraba qofa guyyaa meeqa mchiyyoon mana sana hojjettee jechuun namni tokko shiitii tokko irraan xalabanne arraba malee faayidaa hin qabu harkinaaniin dhiisee mana madaamii galchee malleen. Mana madaamii galche mana madaamii immoo rakkina mataa isiitiin baate madaamii ni beektan odoo madaamiin dalagaa isii jaalatte odoo halkanii guyyaa deebisi jeen hin deebistu madaamiin nama jaalannaan madaamiin gurra qabdee wani firaa deebistuuf sun rakkina mataa isiiti. Raawwattee? Kanaafuu warreen ammoo guyyaa 3 qooqa malee bultee warri juukoni naa gaafadhu dabbaal. Okay. Intala badiyaa kutakka. Saadaaf carraa kanneen haasawaa maabuzaa namaa haasoo itti kana. Yeroo kana dhageeffadhu saadaa. Saadaa yeroo kana dhageeffadhu. Ta duraa waan ati sirreeffachuu qabdurraa faraqaa ta'e eeggadhu dubbadhu hoggaa dubbattu ammas dhageeffachaa dubbadhu yoo dubbatte mallee haqaaf dhugaa rabbisi beeku dubbadhu waan amma maabuzaan sirriitti haasoo itti kana akkamitti difaa gootamee haqaaf dhugaa jiru. Dura dhaabbadhu ayyee. Siftaanaan kanneen finje guyyaa isii waa'ee kanaa tolchee. Ayyee siftaanaan yoo kan ayyee. Isaan immoo jiranii imoon qabu intansalaan inatti ol qabde waan taate. Okay ayyee ati mutii naa qabadhu. Siftaanaan mutii firaa kaasi jawala bira jirta. Salaamu alaikum. Jara keenya maaltu maal ta'e kheer inshaallah. Ana maantanan hirriba irraa ka'e. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nagaa. Nagaa fayyaadha wallahi dabbaal. Ayyee fayyaa naa deebi. Egaa Arafaat gargaarree maallaqa irraa kafallee marjamaa biraa fuunee maafuzaa fi bayaan bira geessinee booda Arafaatiin maal jettee maal itti haasoottee maal gorsite isiin hoo maal si gaafatte naa deebisi takka takka. Ayyee fayyaade akkinin je nuti akka mataa kiyyatti an Arafaat akka namummaa gartee ilma namaa tokko dhala namaatittiin duraanis gargaari. Ammallee immoo eega mana maafuzaa dayite maafuzaan qabrii isii dukkana boru galtu san kophaadha galti kophaa masakkarti. Maafuzaan akka asirratti amma reefu tana dhaga'utti ijoollee warra Suudii tanaatitu jireenya mijiyyoo dhoorgee jette. Ani ilmoo dhalaatiin dhalee qaba. Harkaa illee ilmoo daa'iman qaba. Wallahi rabbiin haaliqaan natti ragaa. Yoo mijiyyoo san miidhaa ilmoo mijiyyoo saniitiif ani gartee mijiyyoo tanaa fi isii walitti dhiyeenya miidhadhaaf qabaadhee akka gartee amma maafuzaan jettu sanitti waan kana godhe ilmaan hin dhale kana naan guddisin. Na dhaggeeffadha ammas. Ani nama 1,400 irratti dubbii dharaatiin nama natti deemus hin fedhu. Maafuzaan akka ilmoo namaatitti gastii isiidhaa duraanuma seenna. Gastii isiidhaa nuti osoo maafuzaadhaan waliin beekne duras gastii isii seenaa turre gaafa isiin Itoophiyaa jirtus. Amma immoo eega mana maafuzaa dayitellee akkasumatti gastii isiidhaa ni dhayina. Maafuzaan arraanni irra jiidhaa boru goggoga. Afaan isiitiin hin dubbise maafuzaa. Namni lakkoofsa murtoo guutoonaa kanne maafuzaadha. Itti bilbili naan jettee. Jara keenyaan gaawaa kan hundummaan qabu dubbisuu nama sodaadha. Takkaa sirraan beeku wallahi laazim itti bu'u. Na dhaggeeffadhu. Maafuzaa wanni nan gaafadheen maafuzaa mijiyyoon tun intala dhalaati. Nama afaan hin beekne akkuma obboleettii wajjin dhalattetti yaa maafuzaa ifitti qabii dalagallee geessi. Dalagaa laaliifi jannaani dalagaan nama gartee afaan hin beekne dalagaan nama waraqaa biyyatanii maaree fiizaa firii qabu dalagaa hin galuu hin dandayu barbaadutti hin jiraa fi naan jette. Maafuzaa guyyaa arra akkana jettu
guyyaa nama 7,000 Oromoon ol baatee nama 7,000 jarrisi kan nusan an fiizaa firiidha qabdii miciyyoo tana hojii galchuu hin danda'u maan je'iniini arraan tana nutiin akkana jettaa jennaaniniin maal jette akkuma duraan isi warri Su'uudidhaatis anis mana dalagaatiin banuu deema akka dalagaa tanallee tiyya tanallee gartee keessattillee waa gurgurattu waa dalagattu maallaqa isinillee warri ijoolleen Su'uudii jirtantu warri saayibootan isiidha gargaaradha walitti CV saadalleen walitti gargaaradha nama tokko nama eda addaadha akkasi gargaaraa jette maafuusaa gargaarsa hiyyaafi hamma miciyyoo tanaa waan takkan godhuuf yoo gargaarre riyaala 500 Su'uudidha wanni nuti kanninuuf meeqa wanni achitti Dubaay sanitti ittiin banatan miliyeena takkaa oli obboleettii tiyya nuti guddifattuudha Sibooti afaan makatti tokko deemaan si qabee waan akka danaa baas. Eegamaallee isii irraa bu'ee iqaamaa harka fudhattee isaan bira dhaqxee dalagaa kaampaanii isiidhaaf banuudhaaf gargaarsa barbaadamaa ture. Mana maafuuzaa jirtiin sinjee deemtee mana banka fuus man dhaabadha maafuuzaa kutaa kasi deemna qoy please sinjeenu antanuun tokko banka fuus man ragaa ta'a. Akkasitti maafuuzaa na dhagee dabbaan akkasitti maafuuzaa duba meeqan banama wanni sun meeqan dalagaa tana yoo ka uumaniif taate meeqaan inni gargaara nuti rakkoon qabu ijoolleen ganda isii takkalleen ka gartee mana kiyya qe'eeti ya galan ni jiranii warra ganda isaanii tokko ni jiranii hin gaafadhaaf maallaqa kana hagam takka jennaan miliyeena takkaa jette duba obboleettii tiyya nutiin kun guddifattuudha miliyeena takkaa waan kana godhuuf hin dandeenyu atummaan dalagaa laalii galchiif warri duraan ni goona fi ji'a 3 laal warri duraan nuti gargaaraa ji'a 3 haasi bira teessuu naan je'an malee dalagaa galchi namni naan je'e hin jiru ani isaan sayyoo barbaade qabaatan ani duuba akkas taana murtoo guutoo sikkanne miciyyoo murtoo guutootti maan bilbilee jennaani lakki murtoo guutoo gizee meeqan sagalee ergee fi dheengaddillee ergee fi ammallee nin ergaa fi osoo ati dhageessu gurra kan keetirratti na dhaggeeffadhu jetteet murtoo guutoo sagalee qabdi achirratti meela koo na anin fixannee na dhiisa Muti saraan wadanu. achirratti lakkoofsa murtoo guutoo maafuuzaan harka isiitiin naa kannite murtoo guutootti bilbilee murtoo guutoo telefoona daarektiidhaan naa kannan murtoo guutoo waan akkanaati jira miciyyoon tun dalagaa galuu hin dandeessu ja'attee maafuuzalleen kun afaan isiitiin dubbatte duba akkamii jennaan akkasinnaan jeesiif taanan yoo ati rakkatte yoo namni biraa rakkate ani nin gargaaraa lakkoofsa kiyya ammallee kanuma qabadhu ammoo akka nama tokkotti gargaarre bakka sanii baate miciyyoo bira dhayte isiin sun maafuuzummaan sun gabba akkuma amma dheengadda nama 7,000 irratti nurraa fuutetti ammaan tana khalaas an dadhabe jettee isummaan sun haa dubbattu ati dhiisii naan jee haa dirjeetin dhiise akka ilmi namaa godhuttin ka'ee bakka mana isiin huccuu gurgurtu hajjattu kanarratti illee yaaboo namni arraan tana beeka dhugaan arraan tana hayni arra shaayinni arra haqa dide boru shaahida dida namuu qabrii dukkana san kophaadha deemna achirrattiin huccuu isiin gurguru jirtuurratti gastii ol seenee arafaat akkami nagaa fayya qabda jirtaa jeeni nagaa isiin jennaan arafaat waan barbaaddu fudhadhu huccuu san keessaa anaan maallaqa kafala sirra jeeni huccuu san fudhattee wanti lakkoofsa sarraafaanatti erganii huccuu isii kafale eega gaafa sanirra gartee yoonin an arraata kana booda an miciyyoo san miidhadhaaf au miciyyoo san ummata Oromoo kana gartee doorsisuuf waan takkaaf awwaan san keessa ga'e ilmoodhaan dhalee harkaa qaburra binaa deebisa antanaa achi nama meeqarratti illee wani maqana kaasanii isiin akkana ijoollee Su'uudii ijoollee maaree jettan takka hin jirtu yoo tabiraata jiraattu taate sagaleedhaan ragaadhaan ol baafadha waan tanaan alaa anamma miciyyoo waan biraa takkitti obbolummaa rabbiiti kan hin gargaaraa jiru. Waan ati haasoo kee amma dagadhee jira dhaggeeffadhu. Laali wanni siif taanaan jette tuni cinaan dhugaadha.
murtii dabbal. Okay, sababni murtii guutuu irratti silkiin dawwalamte sababuma isaan waa'ee live seente geemii kana keessaan bistela. Geemii haa taphachiisanii geemii na taphachiisaa jeeni. Maafuzaati yoo kutaa kafaru gaditti ifama maafuza. Ani waan kanuunta keessan hin jira akkuma hin qabaa eegatu bisan finne dangan. Hin jirtu ati. Sababnummaa murtii guutuu fi kanneen dubbatame irratti sababa amma wanni isin keessaa hambiste dubbiin isin haasofte hundi dhugaadha. Ciraan dhugaadha. No, geema ani naan hin jenne miciyyoon. Geema ani naan hin jenne. Waan ani fuudhara fi haadha namni si wajjaa socho'an sagalee tokko keessatti hin beekan. Geema ani waa'ee geema hin dubbanne. Geema gaskatatti deemtatti dubbanne malee ani geema anaa miti namni taphachiisu. Ani geema mooduu geema naaf atillee wajjin naasofne ani waan kana wallahi nama kumaar torbarra jira. Sifooti jedhaa obsu kutaa kan maamsuma dhageeffannaa sifantiya kutaa kan ani kakadheetiin kakuudhanii ma'ana maski dubbadhaa taraan dubbadhaa. Yeroo takana obseeti maamsuma dhageeffannaa mee maamsusa waan isin haasofte kana difaa godhii tasirriitti keessaa nu himii tasirriin taanes keessaa wannoo godhii. Wal dhageeffadhaa. Dabbal isin kan hundarraa quban qabdan kan lakkoo isaa murtii guutoodha naa kanne arafaati. Okay. Kan as muciyyoodhaaf kanne immoo anaatu kanneef isii tanaaf. Okay. Akkam godhuudha. Sababni murtii guutoodhaaf lakkoofsi kannamee murtii guutoon itti dubbifame sababa haa gabbaatee geemii taphattu. Geemii taphattee okay haa gargaarsi godhamuufi. Jaamee dubbata irratti murtii guutoodhaan guyyaa muciyyoo mataa qullaa jechuudha gabbaatee mataa qullaa viidiyoo waraabanii gadhiisan akka maraattu miidiyaa irraa taphattu sanii yeroo sanii muciyyoo tanaa dalagaan hin argamtu. Dalagaan isiidhaa hin argamtu. Dalagaan ammoo nuti dalagadhu jeeni nama ijoollee wajjin wal qunnamsiises kunoo akka isin miidiyaa irraa godhachaa jirtu koomee isin agartan kana. Namni dalagatu akkasitti caffaree fooxaaf irraa fuudhee miira keessa galee akka maraattu miidiyaa irra hin godhatu. Ani mana arabaatillee harkaa fi hin jiru. Bikkaan hangeesse nagayaan dalagataa hin jirtu of eeggatee hojjechaa hin jirtu. Muciyyoo tana ani maaliin godhaa jennaaniini sabsanitti murtii guutoon lakkoofsi kan namu murtii guutoon gargaarsaa godhuuf jedhanii lakkoofsa murtii guutoo arafaat naa kanniti. Fuudheetiin lakkoofsa sagalee qabeef murtii guutoodha. Murtii guutoo jee waasaappiin illee hin qabeef iimoodhaan illee hin qabeef naan deebisne garuu inni. Siigalee maaliin jee muciyyoo tana akka nama tokkotti natti kannitanii ani hujii mana madaamii barbaade dhabeefi yoo kansileeshina qabaattee kontoraata taate guyyaa takkatti galchuun hin danda'a. Garuu firii qaamaadhaan nama afaan hin beekne yoo ni Maawulaatti asirratti wanta kan dunuu baase yeroo takkatti deebitan jiddumaan siseera dhiifama naa godhe. Eega murtii gargaarsaaf takkaa geedhaan amma waan takka walii agarruugaa. Gargaarsa karaa duraa goonee anis keessa jiru kan waliin cufnee isiin si bira qubatte san maleedha. Gargaarsallee yoo ta'e geemallee yoo ta'e wanni biraa yaalamaa fi ture. Isa sanatti gootanii. Achiiniin jeen muciyyoo tana odoo kontoraata taate guyyaa takka galchuu hin danda'a. Garuu nama afaan hin beekne footoosii nama madaan ijoollee nagaafattu ijoollee ala keessaa nagaafattu footoosii giseen irratti erge afaan hin beektu jennaan narra dhiisti. Narraa fudhachuu diddee jirti. Kanaafuu muciyyoo tana furmaanni maali? Waliin muciyyoo tana harkaa qabna. Ana qofaa miti. Furmaata muciyyoo tanaa naa wajjin furmaata waa muciyyoo tanaa goonu natti dubbadhaa jeeti sagalee qabeef. Ayyoo. Eenyufaaf qabde dhiifama? Eenyufaaf qabde? Murtii guutoo bichaaf hin qabe nama biraatti hin qabneen. Ankuman qabu itti hoo. Naan deebisne murtii guutoo illee naan deebisne. Hoggusanii jedheen siifanii muciyyoo tanaan sagalee meeqa qabee fi naa deebisne guyyaa biraa isiin dawwallaan sagalee qabee fi illee naa deebisaa hin jiru jeen akka inni naa deebisaa hin jirre itti himee isii tanatti illee itti himee muciyyoo tana jidduu mana madaamii tokko harkeef mana madaamii kan harkeef waa hundaa asirratti naasa'an. Okay namni jechuudha mana madaamii dhiisiiti manuma xiqqaa nuti gallu kan birciqoo gubbaan tarkaanfatu birciqoo jalaan fuun kana neksii lafa buuteef jalaan fuun saanaatti nyaateef jalaan fuun akka kaddaamaatti ciistee silkii isaa 24 janajjantu ijoolleen ani fidee dalagaa galchu miskiinaan fidee biyyarraa dalagaa galchu teessee ergattu. Ijoollee tanaan nyaata godha. Ijoollee nyaata gootee jechuudha. Isitti kadhitee nyaata ijoollee waliin nyaatanii kaanii deebitee dhiira jechuudha. Ijoollee arsiidhaa silkiidhaan janajjantee beelaan qaba. Saandushii barbaada jettee saandushii abbaa lama fidanii fi jalatti mana kiyya jalatti gabbuutee
irraa fudhattee ijoollee bira nyaatte hojii ijoolleedhaaf hin qoodiin maqaa ijoollee hojii nyaata nyaatte mana keessa. Sani ijoolleen dhuftee natti himte maafuusa miciyyoo nyaata nuti goonee nyaata waliin nyaanne beelaan qaba jettee nama kadhattee gabbuutee fudhattee dhuftee odoo ni feetanii nu jiin nu biratti nyaattee jettee ijoollee natti haasoyti. Ani hin amanne ijoollee kijibarra kaayan jeetumaan